Ayyee amma gara harmee kiyyaa isin geessa. Gara harmee kiyyaa isin geessa. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkam Fayyada. amma kan isinii bilbile Haye. waa'ee badii Kadir Martuu artisti Kadir Martuu saniif isinii bilbile maal jettan? Haye ga akkuma beekamutti. Hello. Akkuma beekamutti artist Kadir Martuu ga. Arafaati abbaa Arafaati. Arafaat Kadir asaa waggaa sagaliitiin Sheekh Ibrahim Jaarraatiif akka hadiyaatti kanneen ije. Ayyee. Soba guddaa kana Facebook irra gadhiise. Sheekh Ibrahim Adam eega du'an Rabbi rahmataa godhuufi waggaa sadi fixanii afuraffaa keessa jiran. Ayyee. Kadir eega biyya kanarraa deeme waggaa afuraffaa keessa jiraniinis. Ayyee. Arafaat Kadir dammoo amata 10 amma. Ayyee. Haa soba guddaa kana gisee uummata keenya Facebook irra gadhiisu. Ayyee. Xiqqoollee osoo hin saalfatin Sheekh Ibrahim Adam nama guddaa beekaa nama guddaadha. Sheekha guddaadha. Qabsaa Oromoo tokko akkamitti maqaa isaa kana xiqqeessee nama sheekotiin beeka beeku nama namni beeka beeku kana xiqqeessee akkamitti maqaa isaa balleessa. Silaa galata isaa godhuu qabu jechuudha. Daa'ima kana haadhaatitti laffee guddisee laffaatii waggaa 10 sana osoo hin yaadiin haqa guddaa kana dho'isee saba kana gisee dubbatu xiqqoollee hin saalfanne. Amma egaa amma dhageessanii akka dhageessanitti waa'ee Kadir Martuu dhageessanii jirtan. Hello. 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 Bilbilatu murame. Bilbilatu murame. Walitti murame. Hayyee. Eegan ammas deebisnee karaa bilbila isaatiin itti bilbilee akkamitti kijiba kana akkana gootaa akkamitti kijibdaa inni yeroo dubbannu. Bagaan kijibee daa'ima kiyyaa waan fedhee waan hin barbaade poosti godhuun mirga kiyyaa akkasitti nutis dhiisnee eegan ammas deebisee feesbuuka Heedar Abdii Bilisummaa daa'ima Arafaat Kadir intarviyuu godhuu isaati kutaa tokkoffaa intarviin godhamnaan kutaa lammaffaa intarvii akkamitti godhamaa jedhee daakufsiisee jechuudha. Feesbuukni isaan gubatu. Feesbuukni isaa gubate moo maa deebi'ee intarvii godhama kan jedhurratti feesbuukni isaa gubate moo maalirratti gubate? Deebi'ee intarviin jalqabaa kutaa tokkoffaa waan ta'eessa kutaa lammaffaa intarvii isa godhaa jeeti jalaa gubsiisee jechuudha. Osoo gubin duraas eegan ammas bilbilanii namoonni adda addaa Heedar bilbilanii sossodaachisaa turan. Feesbuuka keessa jalaa gubnaa sindisnu waan kanarraa qosaddu jedhanii isa sossodaachisaa turan galee. Amma an feesbuukii Heedar na wajji waldhabbii qaba amma. Si wajjin? Waldhabbii qaba. Hayyee. Waan kanarratti illee inni Kadir Martuu maa akkana godhee? Akka feesbuuka Heedar kanallee akka bansiisuuf bilbilee jalqaba bilbilee akka feesbuukni kun maxxanfamuu qabu. Feesbuukni kun waan keeriitiif uummata keenya waan dhaabbateef Heedar kun waggaa 9 caalaa itti laftee jira feesbuuka kanatti galee. Saniif uummata keenya kan rakkate namni meeqa yaadatiin itti gargaaraan feesbuuka kanatti galee namoota baay'ee hojii irratti wal arga.
Saniifuu namni Oromoodha an Oromoodha jee Oromoofiin hidhamee Oromoofiin rakkadee Oromoofiin rakkoo meeqanarra gahee jee namni Oromoodhaatiin jiraata jee dubbatu tokko akkamitti waan Oromoon itti gargaaramtu kana cufuun immoo Oromollee wakkaru si galee waan immoo ammaatis immoo Kadir Martuu artistii guddaa kanarra waan akkanaa xiqqina kana ni godha jee uummanni keenya hiyyaatu. Dhuguma jettee. Saniifuu waan akkanaa kana isarraan eegamu uummanni keenya immoo beekuu qaba. Kadir Martuu nama akkam akka ta'e beekuu qaba si galee. Ilmaan Arafaat malees ilmaan lama qaba Itoophiyaarra Arafaat malees jechuudha. Itoophiyaarra qofa moo biyya biraarraa illee qaba moo? Warri Itoophiyaa jiran Arafaat wajjin nama 3 tokko Ameerikaarraa qaba. Maqaa isaanii naa himuu dandeessaa? Sabaaf Kadir Jaamaa. Warri Itoophiyaa jiran immoo Usniyaa Kadirii fi Usniyaa Kadir ammoo waggaa 16 17 geessee jirti. Iftisaam Kadirii jira amma 8. Jara kana hunda quban qabu. Jara Ameerikaa malee warra Itoophiyaa jiran ka bilbilaanis gargaar isaanis uummata kaanuuf dhaabbatiin beeku Kadir jechuudha. Akkasuma immoo abbaa isaa haadha malee isa guddise kana jechuudha. Jireenya hedduu nama gaddisiisu keessa jiraata abbaan isaa. Ilmaan xixiqqoo 8 qaba abbaan isaa. Uummanni keenya kanan beeku. Kadir bilbilaanillee quban qabu abbaa isaa jedhanii kana jechuudha. Kaniifuu uummanni Oromoo warri akkasitti feesuu karra beekan hundinuu kanan beekan. Amma dubbii kana nuti wanni kana uummata keenya akka beeku barbaanneef feesbuuka Haydaris akka deebi'uu barbaanna. Akka maqaa keenyaan maqaa Arafaat Kadiriin laffaatiin Kadir laffaatiin Haydar hawaggaa meeqa akka lafatti hafuun barbaannu si galee. Nagalaa jira. Feesbuukni isaatti akka baddu sin feenu. Saniifuu waan akkanaa kana sirreessuun dirqama isaatii jenna. Amma duuba feesbuukni isaa banamee jira moo hin banamne? Haydar moo? Hin banamne. Kalee akka banamuu itti asxanaqaqnee turre? Akka toora bilbila Kadiriin itti bilbilee feesbuukni kun banamuu qabaa jennee turre. Osoo nuti uummata keenyatti isin himin dura dhugaa jiru kana osoo uummata bira hin gahin dura badii keetirraa dhiifama gaafadhuuti feesbuuka isaa banii fi inni jirra. Inni immoo bilbila isaatiin cufatee achumaan badee jira. Inni feesbuuka isaa bansiisaa gisee yeroo jennu maal jedhe inni? Waan qabu bakka. Waan isin fiddanii ilaalaa nuun jee. Waan isin fiddan laala jedhee? Waan isin fiddanii ilaalaa. Amma naa galee jira. Baay'ee galatooma. Hayyee atis galatoomni haa jiraatu. Dhaamsa maal fidda? Dhaamsa nan dabartuu fedhuu. Kijibni haraam akka ta'e. Wanni xixiqqaa wanni kijiba guddaa kana maqaa namaa kijiba keessa galchanii gadhiisuun dhoorkaadha. Akka amantii keenyaattis taanaan akka aadaa Oromoottis taanaan. Hayyee. Kanaan dabarsa dhaamsa. Hayyee nagaatti baay'ee si jaaladha. Anillee hedduu si jaaladha ulfaadhoo. Amiin. Ciao. Ciao. Egaa daawwattoota keenya akkuma dhageessantii Saamiyaa Yuusuf haadha kiyya waggaa 10 guutuu rakkattee kana guddiste harmee kiyya Saamiyaa Yuusuf hedduu baay'ee rakkattee na guddiste turte. Egaa dhaamsa an isinii dabarsu kijibni akka bakka takka nama hin geessine isinitti himaa. Ulfaadhaa koronaa illee firraa fageenya keessan eeggadhaa. Maaksii malee hin deddeeminaa. Manaan bahuu hin bahinaa. Yoo rakkoo ta'e
yoo isin barbaachisellee fageenya keessan eeggattanii maaksii keessan uffatanii akka deemtan isin nitti himaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti.